Makaba makalma makaful kullu waqeetu kun abe yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha. Gara taburratti inni mul'ate abbaan ulfinaa fi kabaja ilmaa dubbate ilmaan namoota baay'ee kan dhiphate fina kee guddaan achitti mul'ate. Taburni ufifame ifa guddaadhaani anuuni gammade mul'achuu gooftaani. Yaaqoob Yohaannis atis Phexrosi kan sinfile gooftaa Yesuusi. Yaaqoob Yohaannis atis Phexrosi kan sinfile gooftaa Yesuusi. Musee fi Eeliyaas yeroo dubbatanii taaborni guutame ifa guddaadhaani. Barattoonni sagalee yeroo dhagahanii sodaadhaan guutame keessi isaanii. Humna waaqummaa isaa irra buufatee abbaan samiirraa jecha dubbatee ifni icciitirraa jinis ifee mul'ate bifa ulfina isaan isaanitti mul'ate duumessicha keessaa isaanitti mul'ate ilma isaa jaalatu fayyisaa nuuf laate. Phexros gammachuun gooftaa kadhatee wanti gaariin isaaniif ta'u hubate. Uffanni isaa akka cabbii haddaatee ulfina isaa guddaan achirratti mul'ate gammachuun guddaan isaan ni ta'e. Gara Taaborratti warreen waamamanii ulfina isaa arguuf kunoo filatamanii bultoo isaa ijaaruuf gooftaa gaafatanii sirraa adda hin baanu jechuun dubbatanii. Calqabsiisee kan nu xumursiise galanni Waaqayyoof haa ta'u bara baraan ameen.